Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Ganamii Show baga nagayaan karaa Ganamii Show dhuftan. Har'a immoo bakki itti argamnu Ameerikaa Ganamiiti. Takkaa'uu Ganamii Ameerikaatti argamna. Ganamii teenya akkuma beekamutti karaan isii karaa dhagaarraa tolfamee eegaan biyya deeme na duuba tolchanillee beeku garuu gaafaan aan Ganamii jiru karaan Ganamii teenya akkana fakkaata jechuudha kunura. Karaa dhagarraa tolfamee cirrakkatti qotinaan naqanii dhagaa caccabsanii dhagaa biyya teenyaa tokko gurraacha tokko jira san caccabsanii naqanii dhagaan sun yoo makiinaa jala gommaa jala utaalee daawwisiisan ta'ee achi as fiiga isin dhaqqabu jechuudha. Har'a osoo hin deemuutu rabbiin na fidee kunoo gara Ganamii teenya jechuudha. Ganamiin teenya Ameerikaas ni jirti jechuu gizeen argu qalbiin teenya tasgabboofte. Edaanuu biitii tunis biyyuma akka biyya teenyaatti ta'etu gartee sammuu tiyya keessatti na dhagamte jechuudha. Biyyuma Ganamii tana namni dhufuudhaaf kaan bahari dhume kaan bikkasni jibuute bikkinni bu'e rabbi beeka kaan ammoo biyyaan baa keessatti umrii fixe kuunis osoon fuudhin dulloome tuunis osoon fuudhin dulloomte kuunis osuma deemuu karatti hafee biyyuma dhaqe sanatti biyya baqattu taatu achitti hafee achi jiraachuu jira. Kuunis lubbuudhaan dabre Allahumma raam jenneeni akkasitti sabbaree tattaa'u jira. Ganamii jechuudha. Tun Ganamii ilaala asirratti. Gaara mul'ataa jechuudha. Gaara mul'ataa kana jecha namni wal fixu jira biyya tana dhufuudhaaf. Dachii gaara mul'ataa san gurguraniiti gaara mul'ataa biraa as dhufan. Mee kam geetan dubbii tanaan isin. Anyway, asiin Oregon isteeta Ameerikaa keessa Oregon tunis takka. Ammoo bakki namaan tan itti argamu Oregon City jaaniini county. Lafa county dha. Lafa nama 37 akkas qabdu. Lafa bal'inni isii gaa dilas guddoodhaa miti 10.29 square mile takkaa'u 26.64 kilometer square. Ganamii teenya guddoodha garuu at least lafa tana ni gartanii bakka namaan tanan jiru tana gartanii nama tokkootu qabaa jechuudha. Nama tokkootu lafa guddoo tana qaba. Waan as keessaa godhu rabbii haa beeku. Asitti kunoo waa order godhatee ana hayar na godhatee tun asitti kunoo Andireedu isaa ta'ee asitti meeshaa wayii fidee fi asii buusee fi achumaanuu ganda kana daawwadhee deemu jira. Isinillee Ganamii teenya tana daawwadhaati ittiin bohaara. Oregon City bishaan illee ni qabdi. Bishaan isii kan irratti argamu 0.24 square mile takkaa'u 0.61 kilometer square jaaniini. Ikoonoomi illee akkasumatti qabdi. Akka gartan kanatti laa muka qabdi gartanii muka ajaa'ibaa kana qabdi muka babbareedaa kana qabdi lafti isii giriinidha. Industirii isii asumara ilaaltanii wanni isiin jiraattuun wanni lafti jiraattuun beekuu dandeessanii jechuudha. Maali yoo jettanii ikoonoomiin isii forestry industry lumber industry wood industry timber industry kana malee homaan qabdu jechuudha. Wanni isiin jiraattuuni mukkeen kana magarsitee kaanis caccabsitee gurguruu jechuudha. Wanni ammaan tana afran jee kun hundinuu waan walitti relate jiru jechuudha. Waan takka irratti hundaa'ee jira. Muka kaan magarsaniiti kaan ammoo muranii kaampaanii adda adda gurguranii farniichira adda addaa irraa tolchanii kaan laambara tolcheeti mana irraa ijaara koonistiraakshina adda addaatiif dhiyeessanii ikoonoomiin isii kan ittiin beekamte kana jechuudha. Oregon City tun kan gad dhaabbatte egaa asii miti. Bara 1829 Ganamii teenya dura gad dhaabbatte jechuudha. Kaampaanii achitti kaampaanii Hudson kaampaanii Hudson akkas jaaniini Hudson Bay jaamsuutu bara kana keessa gad dhaabee achitti biyya tana biyya godhee jechuudha. Maqaa itti kennee lafa tana maqaa itti godhanii achitti ikonoomii adda addaa eegalanii biyya godhanii jechuudha. Akkasumatti ammallee wantis ni qabdi faarmarsii lafa qonnallee ni qabdi. Gabareen akkuma keenyatti horii tiifatan warri tiifatu jira warra re'ee tiifatu jira warra booyyee tiifatu jira. Booyyee fi re'ee fi lukkullee as keessatti yoontenillee viidiyoo itti aantu sin garsiisa. Har'a immoo as keessatti wanni arguudhaaf jirtan
wanti arguudhaaf jirtanii lama bineensichaani tokko jira. Camelid family shanyii gaalaa jechuudha. Shanyii gaalaa tun gosa adda addaa jira. Warri kun ammoo asitti waliin horsiifatan amantana lama warra jennu sanii it's a domesticated animal warra maal jettaniin afaan oromatti gaa manatti kakkaa'uu ganda keessatti guddifatan. Maal jedhanii dhiiroo bakka tanatti domestic jechuudha namaan dhagee gaafan iskuula baradhu afaan oromatti amma na jala batee jira. Anyway, shanyiin gaalaa tun gaa shanyii hedduu jira. Bacterian camel jaanii jira. Wild bacterian camel jaanii jira ammallee dromedary camel jaanii jira. Lama ammantan arguudhaaf jirtan kana. Alpaca lama ammallee gunako lama fi vicuna lama waan jannitu jira. Bacterian camel kunii fi wild bacterian camel warra gaara keessa jiraatu akka bineensatti jechuudha. Karaa biyya Austraaliyaa kanatti argamanis dalluu lama qaba. Dalluu lama qaba gaalli hooni biyya qabbanaa keessallee jiraachuu danda'a. Wanti qaba buufii qaba. Buufiin isaa tun qabbanarraa gartee protect gooti isa eedi jechuudha. Dromedary camel ka jennu kun ammoo gaala keenya jechuudha. Gaala gammoojjii keessa ganda oowwaa lafa oowwaa keessa jiraatu biyya Arabaa keessa karaa biyya keenya kanallee karaa Anfaarii fi kanallee jira. Gammoojjii karaa niyyaa ganda gaara mul'ata kana gisee kutan karaa sanillee gaalli kun ni jira jaanii. Kunoo ganda laamaa dhufne amantana laamaa asiin itti isin gorsiisa. Laamaan tunis waanuma akka gaalaa takka lafa qabbanaa keessaas jiraachuu dandeessi. Lafa oowwallee keessa jiraachuu dandeessi. Akkuma gartan kun olaal ganda keenya ganamii ta'u mana kanarraa mirkaneeffadhaa. Mana kana ni gartanii mana keenya ture. Keenya sun jiguun dhaba amantana yaaba. Eegaa manni kun mana bara 1829 ijaarame hanga mana jira laal. Waan ammas gartan kana gartaa laamaa jaaniin laamaa sirriitti isinii kan mul'atuun seehuu mee zoomiin godha. Lama akkas lama jaanii lama tana guddifatan kun asitti horsiifatanii faranjiin lama kana buufii isaatan irraa guuranitti ammallee kaampaaniidhaaf dhiyeessanii wanti godhuu danda'an huccuu jaaketa adda addaa irraa tolchanii ammallee foon isinlee ni nyaatanii. Alpaca lamaan tunis ammas gaara keessa jiraatti wildidha. Gunako lamaan tunis achi keessa jiraatti gaara keessa jiraatti. And the vicuna tunis wild animal jechuudha. Isaan hundinuu shanyii takka shanyii gaalaati. Gaala fakkaatanii gartanii waan uummee jaantanii uummeedha maal jettanii hidhii kana gubbarraa kadhosaa kana isaan hundinuu san qabanii buukii qabanii garaagarummaan jirtu. Warri lama alpaca lamaa fi gunako lamaa fi vicuna lamaan sun wantan qaban dalluun qabanii. Jarri kun ammoo dromedary fi bacterian camel wild bacterian camel kunniin dalluu qabanii. Jarri kun numaatu dalluu lama qabaa jechuudha. Akkasitti uumaa rabbii tunis hedduu nama ajaa'ibti. Lafti rabbii tunis akkanatti kun daas nama jetti ilaal. Keessa deemtee ilaaltee qofuu hin dandeessu. Baadiyyaa jechuun tana kun olaal. Baadiyyaa lafa qulqullina qabdu lafa bareedduu yoo ilaalte akkana ijjiitiin dassi jettu. Ammas waan isin ajaa'ibu baadiyyaa tana keessa warra jiraatu warra tujjaaraati. Warra maallaqa qabu. Mana taa'anii takka usan gartan kanatti waa ordora godhatanii uummata ajaa'ibaati jechuudha. Baadiyyaa tunni qulqullinni isii nama ajaa'iba. Biyya teenyatti gaa baadiyyaatu qulqullina hin qabne magaalaadha. Baadiyyaa fi magaalaan walumaanuu qulqullina hin qabdu. Mana isaanii dura yoo dheetan bakka qoshaashatti darbanii jira. Bakka qoshaashaa san makiinaa dhufee fuudhee baadiyyaa tanatti illee jechuudha. Baadiyyaa tanatti illee dhufaniiti warri gartee kaawuntii kana bulchu dhufanii waan isaan gaarbeeja jennaan biyya tanatti gaarbeeja isaanii san fuudhanii irraa darbanii jechuudha. Gaara kana keessatti kun ispaaltii kan ijaaranii fi mana nama tokkoo fa'aa dhaquudhaaf ispaaltuma mana isaa qofa dheettu qofa. Daqiiqaa 30 irra oofna mana isaa qofa dhaquudhaaf.
mana nama tokko qofa dhaqu jechuudha. Mootummaa ijaareef taate isaa ijaarate taate antuna nan gaafatina. Akkasiitii viidiyoo tana haga dhumaatti daawwadhaa. Asumaan maamila keenya ta'us hin dagatinaadha. Sabiskiraayib jettamoo sabiskiraayib sanillee godhaadha. Biyya Ameerikaa tanagaa yeroo hundaa nuti mana teenyu deddeemna. Bakka hunda sin garsiifne jechuun magaalaa feetanis baadiyyaa feetanis jechuun akkanatti baadiyyaa biyya teessanii warri gartee Ameerikaa tana dhuftanii takka baadiyyaa biyya tanallee dheexanii ilaalin gabbaati ilaalaa mana teessanii ukkaamamtanii mana hidhaa harka keessaniif hin kaayina ijoollees fuudhaa gabbaasa biyya agarsiisa. Kunoo baadiyyaa biyya teenya akkana fakkaatti asirraa dhufnee jaati ijoollee teessanitti hima. Akka nama magaalaa dhufetti maali manatti ukkaamamtanii mana hidhaa teessan namata 30-40 gaddeemaati kunoo ooyiruu tana fa'aa dhaqa ilaala. Ooyiruu asii tana keessa maaltu jira mallee wanta fa'aa qaban jarri maal jettaniin grapes shanyii blueberry strawberry marreberry jaanii kana gurguranii kanarraa maal godhan seetanii farsoo raatu jiraatan farsoo ammas kun olaal biqiltuu tana agartanii warra ooyiruu qabu jira biqiltuu tana mana akka gaatiraati. Kana dubaree namni kuni magarsee bishaan obaasee guddiseeti takkaahuu kaampaanii dhuunfaatti gurgura takka ammoo nama dhuunfaatti qaama isaa bareeffachuu barbaadu itti gurguraa jechuudha. Akkasitti kunoo baadiyyaan biyya tanaa daas nama jetti. Daawwadhaa ittiin buhaara haga viidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti nagayaan turaa galatoomaa.